Uddu. Lakkee. Kunturroo. Hey guys, we come from Antarctica. Antarctica is very hotness. Ashama kam jirtu hordoftoota chaanaalii beekii fokus hundumti keessanii arras interview lama faadhaan deebineerra. Interviewni kun immoo akka sirraa zimbilotuun taane kompetiishinii qabaa. Abbaa mootii kaardii 10 badhaafamaa gaafii wanciccimoo gaafii 7 qopheessine namni gaafii 4 deebisee badhaasa kaardii 10 qabachuudha. Deemnee ammas arras barattoota gaafanna. Asumaan obboloonni koo kan yeroo darbe na wajjin turan ammas na wajjin jiru yaada yoo qabaatan itti fufu. Asumaan carraa kanaanii YouTube chaanaalii lama qaba. Inni tokko Boonii Teekii, inni tokko immoo Boonii Entertainmentii. Akkuma haaluma kanaanii interview adda addaa fi funny momentii garaa garaatu irratti argama. Linkii isaa description irraa subscribe gochuun dagatina. Thank you. Firaatuuf banameera garuu waan tokko irra jiru. Yeroo dhiyootti ne eeggada waan tokko garuu irra jiru. Like, share, subscribe. All of them are possible. Tole akkuma agartan channel isaanii subscribe gochuun dagatinaan bakka kallattiimaan gara interviewtu dabarraa nu waliin tura. Tole akkuma agartan nama jalqabaa qabannee isiniif dhiyaanneerra akkuma jalqaba jedhe gaaffii 7 jira naannoolee jechuudha. Gaaffii kana keessa yoo 4 deebistee badhaafamaa kaardii taataa jechuudha. Tole jalqaba maqaa kee barataa kutaa meeqa akka ta'e isa akka barattu gabaabaatti nuuf heerta. Maqaan koo Njaaraa Abdisaan jedhama. Barataa kutaa 10ffaadha. Tole barataa kutaa 10tti gaaffii kana deebisanii mana abdadhaash gaaffii jalqabaa irraan kaa magaalaa guddoo biyya Liibiyaa maal jedhamti? Carraa yaaluu 3 qabda. Walitti aansitee gaaffii 3 dhabdina immoo keessaa baata. Magaalaa guddoo Liibiyaa. Irra darbi. Yesh akkuma agartan tokko dhabeeraa namni 3 dhabe keessaa ba'a. Lammaffaa qaama namaa keessaa maashaa jamaa kan qabuu fi yoo hojii hammamee hojjete illee dadhabuu kan hin dandeenye maalidha? Kunturroo. Gabaabamatti qaamni isaa dhiiraa kan irraa hojjetame kaartileejiidha malee maashaa miti. Carraa 2 qabda. Eeshi. Carraa 3 dhani. Carraa 2 si'aba. Gurra. Gurra miti gurra hojii hojjetu hin qabu. Gurri qaama keerrataa carraa 1 duwwaa qabda. Kan dhiiraa moo kan dhalaadha? Qaama namaa keessadha. Garaacha. Lakki garaachiin dhukkubee yaadamuu danda'a. Lammaffaa dhabdeettaa kan abdeennan dorgommii keessaa baataa jechuudha. Tolee gaaffii 3ffaa mammaaksiidha. Laftis gaariidha jette bakka duwwaan siree irraa kufteedha. Laftis gaariidha jette bakka duwwaan siree irraa kuftee carraa 3 qabda. Machooftuu. Machooftuu siree irraa kufuu hin dandeessu. Kamitti kufa? 2 qabda masalaa. Mucaa. Lakki mucaa naasa'uu hin dandeessu. Laftis gaariidha. Irra deebime. Laftis gaariidha jette bakka duwwaan siree irraa kuftee. Hin beeku baqa. Akkuma agartan gaaffii 3 dhabeeraa kanaaf dorgommii keenya keessaa alateeraa gara nama biraatti dabalaa nu waliin tura. Maqaan koo Iftuu Dijaalem jedhama kutaa 9ffaarra. Tole barattuu kutaa 9tti gaaffii keenya deebistannee maaf danna jalqabarra gaaffiin jiru namni yeroo jalqabaaf ispeesii yookiin hawwaa daawwate eenyu jedhama? Carraa 3 qabda. Rooberti Ween. Lakki Rooberti miti. Beeku. Akkuma agartan gaaffii tokko dhabdeetti gaaffii carraa gaaffii 2 gaafatamuu qabda jechuudha. Gaaffiin biraan immoo qaama namaa keessaa hunda caalaa guddaa kan ta'e maalidha? Garaa nama. Lakki garaan namaa miti. Morma haa? Lakki mormas miti carraa tokko qabda. Uddu. Lakki sanas miti amma immoo gaaffii tokko dhabde jechuudha. Gaaffii isa kana yoo dhabde dorgommii keessaa baata jechuudha gabaabamatti. Eshi magaalaa guddoo biyya Liibiyaa maal jedhamti? Hin beeku. Akkuma agartan gabaabaatti qophii dorgommii keenya keessaa ala baatetti jechuudha. Yeroo kee waan nu laattiif galatoomi. Amma kallattiimaan gara nama biraatti dabala. Maqaan koo Abdii Biraanuun jedhama. Kan inni baradhu kutaa 9ffaati. Tole yeroo asatti sagalee kee ol kaasi kallattiimaan gara gaaffii kootan darba.
Anniisaan jalqabaa namni tokko wanti kamiyyuu anniisaa malee socho'uu hin danda'u. Anniisaan jalqabaa maalirraa dhufa? Carraa sadii qabdaa si'a sadii yaaluu dandeessa. Nyaata. Nyaata miti anniisaan jalqabaa maalirraa dhufa? Maatii. Lakki maatiin anniisaa namaa kennuu hin qabu. Carraa tokko qofa qabdaa. Aduun anniisaan jalqabaa maalidha? Aduu. Argateera. Akkuma agartan gaaffii tokko argateera. Tole gaaffii biraatti dabarra. Qaama namaa keessaa maashaa jabaarraa kan hojjetamee fi hojii hangam yoo hojjetallee dadhabuu kan hin dandeenye maalidha? Maashaa harkaa. Lakki maashaan harkaan dadhaba harkisi dadhabee hin beeku. Carraa lama qabda ammas. Maashaa onnee. Lakki onneen yeroo dadhabuu danda'a. Maashaa buusa. Lakki gabaabaatti argachuu hin dandeenye gaaffii tokko dhabdeetta. Gaaffii lama duwwaa qabda. Ishi namni yeroo jalqabaaf hawwaa yookiis ispeesii daawwate eenyu jedhama? Hin beeku. Tole gaaffii lama dhabdeetta. Gaaffii isa kana dhabdeennaan dorgommii keessaa baataa jechuudha. Magaalaa guddoon biyya Liibiyaa maal jedhama? Akiraa. Lakki hin arganne carraa lama qabda. Naapooli. Lakki ammas hin arganne carraa saduma. Gimbii. Gimbii dheeraa hin arganne gamanumaan gaaffii sadii dhabdeetta dorgommii keenya keessaa ala taate jechuudha. Yeroo kee ergistee waan nu wajjin turteef galatoomi siin jennaa. Barataa Odaa Jijoon jedhama. Ishi akkuma beekamu maqaan koo Barataa Biqilaa Miruu jedhama. Tole Odaaf Biqilaa lamaan isaanii Oromoo qulqulluudha. Mee gaaffii jalqabaan isin gaafadha. Namni yeroo jalqabaaf ispeesii yookiin hawwaa daawwate eenyu jedhama? Nikoolaas Koopparniikas jedhan. Miti carraasa lama sinama carraasa ni qabdu. Doktor Abiy natti fakkaata. Akka waan biraa keessan hin geessine carraa tokko qabdu. Isheen jaalladhee jiru natti fakkaata. Chiikii jechuudha. Akkuma agartan gaaffii tokko dhabdaniitu gaaffii lama isin hafaa lamaan kan dhabdaniinnaan keessaa baatu jechuudha. Ishi mammaaksadha. Laftis gaariidha jettee bakka duwwaan sirriirraa kufteeran bakka duwwaa sana naa guutta. Waattiira deebiin. Laftis gaariidha jettee bakka duwwaan sirriirraa kuftee. Akkoo dhugaan beeksisetti qabu. Tafkii taati. Tafkii sirriirraa qabdi. Ishi carraa lama qabda. Akkoo taati. Nakki akkoo miti. Jecha micha keessatti akkoo miti. Sirriirraa kuftee laftis gaariidha jettee bakka duwwaan. Mucaa taati. Nakki mucaa miti si'a sadii yaaltee. Jaartii natti fakkaata. Jaartii akkuma argitan argatanii jiru. Gaaffii tokko dhabdanii tokko argatanii carraa gaaffii lama gaafatamuu qabdu jechuudha. Ishi gaaffii inni biraan immoo maashaa cimaarraa kan hojjetamee fi hojii hangamii hojjetallee qaama keenya keessaa kan dadhabuu hin dandeenye maalidha? Sammuu. Lakki sammuun hin dadhaba. Sammuun hin dadhaba. Maan galte. Ijataa. Lakki ijas miti carraa tokko qabdu. Spinal cord natti fakkaata. Dhabdaniitu gaaffii lama dhabdanii gaaffii sagal dhabnaan dorgommii keessaa baatu jechuudha. Walii galleera. Magaalaa guddoon biyya Liibiyaa maal jedhamti? Odeela yaalistiin amma itti nama kora. Liibiyaa ma jedhamti? Liibiyaa miti magaalaan biraan jira. Nama gaafachuu hin danda'amu. Hin beeku waabbe. Magaalaa guddoo Liibiyaa dhaqee hin beeku garuu Tiriipilii natti fakkaatti. Tiriipiliin tun taane Tiriipooliidha. Gaaffii lama deeffattaniitu gaaffii tokkoon isin gaafadha. Ammas gaaffii isa kana dhabdaniinnaan dorgommii keessaa baatu jechuudha. Qaama namaa keessaa qaamni hundarra guddaa ta'e isa kamidha? Quba. Lakki quba miti. Qaama namaa keessaa hundarra guddaa kan ta'e. Qaamota jiran irra guddinaan kan caalu. Miilla. Lakki miilla miti. Yaalta. Spinal cord natti fakkaata. Spinal cord miti tokko yaaltee tokko yaale lama yaaltee tokko yaalee sadii yaaltanii dhabdaniitu yeroo keessa waan nu ergistaniif galatoomaa isiniin jechaa dorgommii keenya keessaa baataniitu gara nama biraatti dabarlaa ammallee nu wajjin tura. Namichi yeroo jalqabaaf hawaa yookiin ispeesii
dhaqee daawwate eenyu jedhama? Gaaffii ana beekuu hin dandeenye. Tole gaaffii tokko dhabdeetta gaaffii lama si hafaa jechuudha. Gaaffii kana lamaan dhabdeetnaan dorgommii keessaa baata waan ta'eef jechuudha. Eshi gaaffii inni biraa immoo qaama namarra qaamolee baay'ee jira. Qaamolee sana keessaa inni baay'ee guddaa ta'e maalidha? Sammuu. Sammuu miti. Saayizii isaa yookiis guddinni isaa kan baay'ee guddaa ta'e jechuudha. Carraa lama qabda. Garaa. Garaa miti. Miila. Lakki miila miti. Gaaffii lama dhabdee gaaffii tokko si hafa jechuudha. Dorgommii keessaa baata. Tole gaaffii inni sadaffaan immoo qaama namaa keessaa maashaa jabaarraa kan hojjetamee fi hojii hangamii hojjete illee dadhabuu kan hin dandeenye maalidha? Sammuu. Lakki sammuu miti. Garaa. Garaa miti. Harka. Harkas miti. Akkuma agartu gaaffii sadii dhabdeettaa kanaaf dorgommii keenya keessaa baatettaa waan yeroo kennu laatteef galatoomii. Tole egaa amma xumurra keenya irraa gaaffii hunduma isaatiif deebisii ilaannaa. Inni kun hunda isaa beeka hunda isaa sirrii deebisa. Nama yeroo jalqabaaf awwaarra qubate nutti himi. Dubbaddu? Nama yeroo jalqabaaf awwaarra qubate. Eeyyuu itti masilaa. Animmaa Maajoor Yuurii Gaangariini nama Raashiyaanatti fakkaata. Maarree Maajoor Gaangariini. 1961 Apiriilidha kan inni qubate. Eessumaan maala? Eessumaan maalani? Isheen lammaffaa immoo magaalaa guddoo Liibiyaa isa. Tripool jedhamti. Taa immoo qaama namaa keessa maashaa jabaa kan qabuu fi dadhabuu kan hin dandeenye. Kan na dhibee naan asirratti waan dubbaddu yoo ta'u ijoollee lama isaan jiran tokko udduu ettee baay'ee rispoonsii hin eegne lammaffaan immoo qunxurroo kan jedhu jira. Rispoonsii hin eegne asii galee akkasumas kan jedhu maal taate yaadda? Arraba. Arrabi yoo amma hojjetee yoo amma arrabsee hin dadhabu jechuudha. Kan dadhabu waan biraadha. Kanaafuu arraba jechuudha. Qaama namaa keessaa hundi isaa qaama hundarra guddaa kan ta'e maalidha? Qaama hundarra guddaadha maanni meeni? Gogaa. Gogaa keenya tuma irraa baasnee lafa tokko hafuu danda'a. Kanaafuu isaatu guddaadha jechuudha. Inni immoo laftis gaariidha jettee deebi'eera kuni. Anniisaa jalqabaa maalirraa dhufa? Aduudha. Deebi'eera kuni. Egaa qophiin keenya haala kanaan yeroo yerootti kutaa kutaadhaa itti fufa. Chaanaalii kan isaa hordofuu hin dagatina. Booniitee kaameraa maanittee nu faallu turaa hin dagatina. Amma viidiyoo taanii wal agarruutti babbaa.